Obboleettiin keenya tokko viidiyoo dheengadoo jedhe tokko jalatti waa'ee paaspoortii ijoollee nagaa gaafatanii qaama akkasuma nagaa gaafatan irratti obboleettiin keenya tokko maal jettee nagaa gaafatte walumaan ni komentii ishee dubbisne jechuudha. Naafillee deebisii lubbuu birriin biyya na galchuu didanii maal naa wayyaamee lubbuu garuu mana sani baay'ee jijjiirrachuu danda'a garuu biyyarraa kontiraatan dhufeera jette. Obboleettii koo galatoomii gaafii keetiif jechuudha dhiifama yaalaa turuu kootiif guyyaa tokkoon booda sii deebisaa jechuudha. Maaliif sababa yaa hundi keenya mana namaa jirra hin beektanii mana namaa keessatti immoo waan baay'eetu in ulfaata. Yeroo hunda viidiyoo teechee hojjechuu sitti hin tolu sagantaa yoo ta'e yoo akkas boqonnaa qabaatte malee jechuudha. Keessattuu namni ijoolleen daa'imti jisin bira jirtu baay'ee hin hojjette baay'ee namatti hin tolu jechuudha. Maaliif daa'imti sagaleetu jira daa'imti baay'ee nama dhibdu jechuudha. Taansuudhaanii gaafii obboleettii keenyaa kuni dhugaa dubbachuudhaa fi dirqama keeti birrii sii erguun dirqama isaaniiti. Yoo birrii sii ergine ta'e immoo biiroo keetti bilbilachuu qabda. Yookiin immoo ati kontiraata waan jirtu birrii kee biyya siin buufne yookiin damoosa kee siin kennine taanaan ji'a 2-3 guutan taanaan rakkinni isaanirra jira waan ta'eef daftee gara poolisiitti bilbilachuu yookiin immoo biiroo irraa dhuftetti bilbilattee akka birriin kee biyya sii deemu. Maal birrii malee hojjechuun hin danda'amu abadan. Keessattuu ji'a tokko siinii kennuu qabu. Ji'a tokko siinii kennuu baannaan atillee hojii san dhaabiti biirootti bilbiladhu jechuudha. Hin hojjetinii bakka maaliif anis damoosaaf hin dhufe birrii dhafan dhufe jettee gaafachuu qabda. Gaafadhaa sodaatinaatiin yoo sin dide immoo biirootti bilbiladhaa biiroo irraa dhuftan yookiin lakkoofsa sinii kennuu danda'u waan akkasitti bilbiladhaa biiroon keenya garuu baay'ee nama hin taradda'u waan ta'eef hanga danda'ametti biirootti bilbiladhaa yoo biiroo isin dide immoo poolisiitti bilbiladha. Poolisiitti bilbiltee poolisiidhaan damoosa malee hojjechuun hin danda'amu. Poolisiin bakka feeteyyuu jiraadhu si dhaqqaba sekondiitti si dhaqqaba jechuudha. Maaliif damoosa keeti. Inni biraa immoo yoo ergamanni kun siin taane jijjiirrachuu hin dandeessa. Karaa biirootirraan biirootti si deebiste biirooraan immoo yeroo sadii jijjiirrachuu hin dandeessa. Yeroo sadii gizee sadii jechuudha mana sadii jijjiirrachuu hin dandeessa rakkoo hin qabu. Ijoolleen kaampaaniin dhuftan immoo kaampaaniin akka isin barbaadan faatti isinii fannoo jechuudha. Biirooraan illee kaampaaniin illee ijoolleen dhuftan jirtu. Fakkeenyaaf kaampaanii ijoolleen Saawudii keessatti ijoolleen tokko gara kaampaaniitiin dhuftan illee jirtanii isinillee jijjiirrachuu hin dandeessa. Dirqama mana tokko taa'e kas hin jedhu jiru. Erga siin taane maal godhan? Erga kontiraat siin taane sii qayyaruu qaba. Kas sii qayyaru immoo biiroodha. Biirootti sii qayyaruu qabaa mana san sii qayyaruu qabaa jechuudha. Kanaaf obboleettii koo hin dandeessa. Dirqama immoo birrii kee ji'aan irraa fudhadhaa wanni isin hin jiru keessaa birrii keessan ji'aan keessaa manni sun badaa taanaan ji'a fudhadhu. Ji'a 30 ta'edhaan geenyaan dhaabin hojjetin atillee birrii koo naa kennedhe harkatti si haa kennitu birrii kee dirqama ishii biyya sii buusun naa buusi birrii kee dhiitti abbaarraan buufattu sanirraa dhaqanii sii buusuun dirqama isaanii jechuudha. Sinni galtee kanaaf obboleettii koo dafiitii damoosa kee akka sii kennan taasisi yoo isaan sii kennuu baatan gara biirootitti. Biiroo sidinaan immoo poolisiidha. Si galtee poolisii eessumaa yoo jiraate keessattuu ijoollee kontiraataa poolisiin sin gargaara. Maaliif mirgaan dhufte kaa isaantu fedhee si fudhate waan ta'eef isaantu si fidate waan ta'eef dirqama immoo waan isaan sin jedhan hojjettaa damoosni keessi kennamuu qaba. Tola faranjii balleessa jedha Oromoon. Akkasanii tola faranjiitu balleessee namni tola namaa hojjetu hin jiru bishaan ol jee gadi namni kana akkan ol kaasu hin jiru amma sa'aatii kanatti jechuudha. Si galee tolli hin jiru. Hunduu qarshiidha. Atis qarshiidhaan hojjechuu baane waan ta'eef dirqama birrii nuu kennu. Nuun kennine taanaan immoo keenya nuu rakkoon qabu ijoolleen xarabaa jirtan rakkina tokko hin qabu. Ijoollee ala jirtantu rakkoo qaba malee birrii isinii kennuudhaaf keenya irratti rakkoon hin jiru. Sididdee taanaan hin dubbatini biirootti bilbiladhu biiroo sididdee taanaan immoo poolisiitti bilbiladhu. Lakkoofsa biyya jirtu poolisiisan. Lakkoofsa biyya jirtu fakkeenyi kun Saawudii yoo ta'e kan Saawudiiti hin jira lakkoofsi poolisii Saawudii jechuudha. Bakka feete jira poolisiitti sekondiitti bilbilaan bakkumatti qaphi jedhee mana ishii dhufee ishii qaba jechuudha. Maaliif dirqama keeti indee dirqama ishiitti ka kennuun maaf damoosa malee sila baaraa weessisee immoo maalidhaan damoosa malee kan isin hojjisiistu. Hin hojjetinaa ila citaa caba waliin kaasee yoo ishiin 30 ta'e irratti sii kennuu baatte jechuudha. Isinii galee maaliif hojjennee itti dafquun kuni akka nullee ofii keenyaa jijjiirama argachuuf malee sila waa dhabneeti miti jechuudha. Inna kanaaf hordoftoota kiyya walumaa galatti
dandeessa obboleettii kooyi wanta sin gorsu keessa ammoo birrii keessa irraan tursiisina keessattuu manni badaa ta'an irraan tursiisin yoo manni gaarii ta'e sii kennu rakkoon qabu garuu manni badaa ta'an ji'a fudhadhaa qarshii keechan ji'a akkatti ishiidhaaf guddaa agartanii fakkeenyaaf yoo soddomni gahe madamtichaan baay'ee of gubdi baay'ee si jamdi soddomni ga'uu geenyan damoosni kee ga'uu geenyan lafa xaaraa kana si dhisiista xaaraa si guli kan girgiddaa kana si dhisiisti yoo soddomni gahe Nurgaa akkas jechuudha. Kanaaf isinillee akkasumatti furdaa. Miin hojjettaa hin fudhatta waan kee dirqama isheeti. Inde mirga kasirraa qabdu immoo si hojjisiifachuudha. Kanaan boodatti immoo mirga sirraa hin qabdu. Baqa birrii keetii irratti immoo akkas ta'een kun hin jiru jechuudha. Walumaa galatti bakka asin ji'aan birrii keessa fudhadhaa. Ji'aan birrii keessan bira tursiisina. Manni keessattuu badaa taana. Ijoollee baay'eedha waa'ee birrii kana irratti hin dhoogatanii. Kan jedhu jechuudha. Kanaaf ijoolleen qalabaa jirtan kan akka koo jirtanii rakkoota kan qabu sin bakka itti poolisiin dhufee sinirraa fuudhuu danda'a. Sirratti hin qabda. Fakkeenyaaf kan birrii kana keessatti dhoogatanii ijoollee wannaati beektanii ijoollee ala jirtu yookiin ala hojjettu agartanii barraa hojjettu jechuudha. Ijoollee akkasii kana baay'ee birrii dhoogachaa jiru. Maaliif? Poolisiitti bilbilachuuf isaanuu poolisiin hin qabee hidha waan ta'eef akka qabu waraqaa eenyummaa hin qaban natti waraqaa eenyummaa qabda paaspoortii kee qabda seera si fudhattee dirqama ishii seera sii kaffaluun birrii kee si galee dirqama sii kaffaluunii jechuudha. Kanaaf birrii keessan ji'aan irraa fudhadhaa hin tursiisinaa bira hin jaalattu sanuu jarri yoo birriin bira ture hin jaalattu dhugaas hin jaalatan tokko yoo ta'e malee tokko birriin bira turraan hin jaalatan jechuudha. Sini galtee dafqa keessan kana barbaadu. Hin qoftu jarri daa'imaa fi birrii jaalatti. Wayyoo kan akka arabaa birrii jaalatu argin beekan. Namni hunduu hin jaalanne hundi keenya hin jaalanne darrumaaf biyyaa baane nuti biyya keenya gannee garuu kan isaanii addumanatti ta'e. Kan isaanii saantiba takkamaan taane siif hin dhiisan. Sii galtee kanaaf illee maal dafqa keenya wanti itti bumnee itti bannoo jechuun dhugaa rabbi. Inde kanaaf adaraa keessan obboloota koo yeroo birrii keessan irraa fudhattan ji'a fudhadhaa keessaa manni sun badaa taanan jechuudha. Sii galtee akkas isin jechuu barbaada hordoftoota kiyya. Isa kana wanni ani isin gorsu birrii keessan ji'aan fudhachuu dandeessu. Kanaaf obboleettii koo walumaa galatti birrii kee ji'a fudhadhu. Ji'a fudhadhu. Si erguu baanaan immoo si kennuu baanaan si erguu baanaan poolisiitti bilbiladhu. Poolisiitti bilbilattee dirqama ishee si ergiti. Maalidha qoy maaf si fudhatte erga birrii namaa ani sagansan jiru bar jarattiin tuni erga nun dandeenye maaluma gochaa nu fudhattiin jedhee baran keessaa badamta takka erga hin dandeenye erga sarraatanya argaa hin jaalanne erga damoosa kennuuf hin jaalanne maalumaaf nu fudhatti moo fudhatte haa jedhaniif moo maalidhan dhimma harraqamuu gizee nu fudhatan kana moo akkam moo beekamtee argatu. Annaa kanaaf obboloota koo dhiifamaa jedhuudhaan mucaan tokko karrabanee jechuudha. Annaa akkas isin jedha hordoftoota kiyya. Kanaaf haga danda'ametti mucaan inni taphachaara. Kanaaf hanga danda'ame tokkotti immoo isin wannaa gochuu qabdan. Isinii galtee damoosa keessan fudhachuu qabdanii jechuudha. Isinii galee akkas namootni keessan dirqama keessanii isinii kennamu dhaqa dirqama. Damoosa keessan ji'a fudhadhaati biyya keessa buufadhaa. Malee isaan rankaayina isaan jarra rakkeechan taanaan isinii kennanii jechuudha. Sii galtee irra baa'annaan jechuudha. Jarri birrii jaalatti, jarri daa'ima jaalatti, jarri birrii jaalatti jechuudha. Dhugaa rabbi nama keenyan jedhanii abashaa keenyan jedhanii miti abashaan keenya birrii jaalatu. Bari yoo rakkattee illee bari 200 sii dhiisee deema biyyi keenya nuuni abashaan keenya tundoolchee tokko macarrashaan neeraa fi doolcheedha siin dhiisan. Wanta isaanii jechuudha. Hin mararte akka malee kana. Akkam yaa masarraatanii yeroo ofii isaaniitti nyaata bitatanii isiniin bitu hin bitan tokko man tokko hin bita garuu man tokko hin bitu haramanii akkuma kan magaraatti nyaatan kana jechuudha. Gaafa wajjin deemtu siin bitan fi bitadhu siin jedhu. Hin jiru ijoollee baay'een arge warra akkasii baay'een arge jechuudha. Sarraatanyaan akka bitattu kan taasisan la nyaatuma wajjin deeman kan ijoollee isaaniitti bitanii kasiin binne meeqatu jira meeqa komentii irratti barreessaa. Hin bitan jettan nyaata ofii isaaniitti bitatanii ijoollee siin bitan. Baay'ee jaalatu. Garaa sin jaalattiin qarshii sin jaalatti daa'ima isaaniitti sin jaalatu. Kanaaf akkuma isaan sin jaalatan atillee jaalachuu qabda dafqa keenya maaguun. Amma sa'aatii kanaan kun takaafanan tokko isaa isinitti taasisaa. Maaliif bakka waan nan godhu hasaan immoo dirqamaanis waan kiyya nan hojjedhaa birrii kiyya naa kenna. Akkas
كانوا بانا لولت كاجتو هنجرو قلدنا كسي ناكسي سنين جدا هردفتو كيا بوليتي كو سي دي بي اجديتي يادا وروني اكسو منا كنا فارات تاني سبسكرايب يغداتي لايك يغداتي مملكه ني تاي يادا في كيكيو قباتني مو كومنتات بريسو ndagatinay سنين جدا هردفتو كيا ورنا جالتنيس ورنا جبتنيس مي كو افچا ورنا جالتني ورنا جبتنا نما اداسن باسا سورا كيا غلك فدي يسودا مالف ورنا جالتن غافي غافتو دنديسن وان بربادن غافا داركو سين قبو ያው ቱሩለ ሲኒ እንደ ቢሳይቹዳ አከሰሰን እንጀዳ ዋን ባይ ወልራ በረና ሀርዳ ቆፋ ወጪተን ቻኒያ ለኩም ካሴ ፈያዱ ቦሩ ፍሌ ዋን ባይ ሲፈያዱ ደንዳ ጋፈ ቢየት ገለ ሄዱ ተከሰፈያዱ ደንዳ ዱጋስ እንጀዳኔ አኒካዮንኮ አከሱማ ተመረን ቢ አረባ ጅርቶ ጀጀቤሱዳ አከሱማ ነሞ ተረከታን ጀጀቤሱ ብራባቹዳ ዋቀየኑ አገርጋሩ ያደከኘ ኑቲንጉ ኑቲን አሳምና ዋቀየቱን አጉት ሲን እንጀዳ نجاتا أفياتا ورنا جالتني سفرنا جبتني سوجراتني أنا قرونا من جبة إيدلياتو قرونا بابوس كانوا من ما جبوس كاسي جبوس كاسي سجالتو سنتو ما أنا سنين جالت نما جبوس نما نجالتوس كل ما نجالت هذا كيسانو